Dubartii gaarii. Dubartiin gaariin dubartii akkamiiti? Dubartii gaarii kan jedhamtu dubartii mallattoo akkamii qabdudha? Inshaallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa. Dubartootni dubartii gaarii taatanii argamuudhaaf, abbaa manaa keessan biratti jaalatamuudhaaf, rabbiin biratti jaalatamuudhaaf sirriitti dhaggeeffadhaa, mallattoolee kanneen qabadhaa. Warri dhiiraa ammoo dubartii gaarii argattanii fuudhuudhaaf mallattoolee kana ka qabdu fuudhuu qabdaa. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhu, hiriyaa kee ka jaalattu biraanis gahiitiin akka dubartii akkana argatu taasisi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dubartii gaarii. Dubartiin gaariin dubartii akkamiiti ka jedhu inshaallah viidiyoo kana keessatti wajjin ilaallaa. Jalqaba dubartii gaarii ta'uun maaliif barbaachisa ka jedhu wal naman gaafachiisu. Dubartii gaarii ta'uun tokkoffaa rabbiin biratti sadarkaa guddaa argatteetiin jannata seenuudhaaf isii barbaachisa. Lammaffaa jireenya duniyaa kanarratti illee abbaa manaa gaarii yookaan dhiira gaarii waliin jireenya uumatuudhaaf kan isii barbaachisu yoo dubartii gaarii taate qofaadha jechuudha. Yookaan ammoo jireenyi isii jalaa miidhamuu danda'a. Barnoota keenya har'aa kana keessatti inshaallah mata dureelee armaan gadii kanneen yookaan koonteentiilee kanneen ilaallaa. Tokkoffaa kaayyoon fuudhaa maali? Kaayyoon fuudha keetii dubartii gaarii argatuudhaaf kaayyoon fuudha keetii maali? Lammaffaan seera waliigalaa ilaallaa. Sadaffaa ulaagaa baay'isuu. Afraffaa ulaagaalee dubartii gaarii kan jedhanii fi shanaffaa fakkeenya dabran irraa ummata dabree irraa maaltu fudhatama ka jedhu inshaallah wajjin ilaallaa. Jalqaba haddid hadafaka min azzawaaj. Maaliif fuudhaa jirta? Kaayyoon fuudha keetii maali? Dubartii gaarii barbaada jedhaatiin garuu kaayyoon namoota gariidhaa wal keessa. Jalqaba kaayyoon kee maali? Nama tokko fakkeenya dubartii akkanaa fuudhiisaan jechuudhaaf kaayyoo inni fuudhuuf murteessaadha. Namni gariin kaayyoo maaliitiif fuudhaa? Fedhiidhaaf qofa jedhee fuudha. Fedhiin na rakkisee sababa saniif fuudhaa jedha. Namni gariin ammoo maal jedhaa? Ilmaan argatuudhaaf, hortee kenna baay'ifatuudhaaf, abboonni abbootarraan akka bakka zariin kennan cinneef jedhee fuudha gariin. Gariin ammoo keessattuu duraan ture wanti akkanaa olaantummaa ittiin agarsiisuudhaaf. Dubartii baay'ee fuudhuun bakka dubartii fuudhuun olaantummaa agarsiisuudhaaf jedheetiin akkana fuudhu jira. Namni gariin ammoo bakka lubbuu kiyya of qabee namallee baay'isnee horreetiin haala kanaan bakka jiraatumaaf jedheetiin nama yaadutu jira. Gariin ammoo bakka wannuma abboonni keenya dalagaa turanii nullee maal gochaa dhiifnaa ka jedheetiin yaadu jira. Garuu kaayyoon fuudhaa kanaa miti. Kaayyoon fuudhaa maali? Ergaa rabbiiti. Fuuti sunnaa nabiyyootaati. Fuuti waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala narraa barbaade jedhaniitiin ibaadaadha jedhanii yaadaniitiin fuudhuu barbaachisaa jechuudha. Kana sammuu keessatti qabatuu qabna. Maaliif fuudha kan jedhu keessa jechuudha. Ittaan suudhaani seera waliigalaa kana beekuu qabna. Innis maalidhaa? Izaa aratta Faaximata laazima aleeka an takuuna aliyyan waan jedhamu tokko jira. Faaximaa barbaadnaan aliyyiin ta'ii jedhani. Faaximaa intala Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ni beektanii. Aliyyiin illee sahaabaa guddaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa isa tokkodha. Sahaabicha guddaa kana ta'uu qabda jedhani. Yoo Faaximaa kan barbaaddu ta'e. Fuutii isaanii jireenyi isaanii jireenya fakkeenya qabu ture. Sababa kanaaf dubartii gaarii yookaan dubartii mallattoo gaarii qabdu kana yoo ka barbaaddu ta'e jalqabaati dhiira gaarii ta'i. Ofii keetii dubartoota biraa kabajaa irraa balleessaa, zinaa irra dalagaa, dubrummaa isii irraa balleessaatiin ofii ammoo dubartii dubrummaa qabu barbaade yoo ka jettu ta'e abadan hin argattu. Faaximaa yoo ka barbaaddu ta'e Aliyyiin ta'uu qabda. Dubartii gaarii yoo ka barbaaddu ta'e dhiira gaarii ta'iitiin argami. Yoo san dubartii gaariillee inshaallah ni argatta. Kanaaf seerri waliigalaa kana qalbirra qabadhu. Ittaan suudhaani gorsa hayyootaati. Gorsa hayyootaa kan maal jedhu jira? Ulaagaa hin baay'isin. Ulaagaa hin baay'isin. Dubartii fuudhaa yoo ka barbaaddu ta'e ulaagaa hin heddummeessin. Dubartii gaarii mallattoo dubartii gaarii akkana qabdu kana argachuun baay'ee rakkisaadha. Akkasuma dubartoonni illee dhiira mallattoo dhiira gaarii ta'eetiin argamu kana argachuun baay'ee rakkisaadha. Mallattoolee beezikaal ta'an qofa keessatti ilaaluudha malee mallattoo kana guutuu dhiira keessanii argadha yoo jettu ta'e osoo barbaaddu umriin keessirraa dhumatuu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf ulaagaa hin baay'isin. Ulaagaa beezikaal ta'an qofa qabadhuutiin dubartii ittiin barbaadi malee dubartii gaarii ittiin soqadhu malee ulaagaa yoo kan baay'istu ta'e tunillee naan taatu jetteeti yoo kan filataatumaan ooltu ta'e umriin keessirra dhumatuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulaagaa hin baay'isin. Ittaansee mallattoolee yookaan ulaagaalee dubartii gaariiti.
Dubartiin gaariin dubartii mallattoolee akkamii qabdu? Mallattoo 20 ulamaa'iin himan kanaan wal qabsiisee inshaallah takka takka isaanii isiniif himaa deema na hordofaa. Tokkoffaa zaata diin, dubartii diinii qabdu ta'u. Diinii yoo jedhamu yeroo baay'ee namni keenya akkamitti ilaala dubartii qaraate, dubartoonni illee akkamitti of ilaalanii baqqaan dubartii qaraate ta'ee jira, dubartii diinii qabdu jettee of ilaalti. Miti kun dogongora. Qara'uu fi diinii qabaatu waan garagaraati. Qara'aniif jecha diinii hin qabaatanii. Qara'uu dhabaniifis jecha diinii hin dhabanii. Garuu qara'uun wantoota diinii ittiin argatan keessaa waan mataadhaa jechuudha. Diinii qabdu jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa alfahmul haqiiqiyyuu lil-islaam. Islaamummaa kan hubatte jechuudha. Dubartii islaamummaa hubatte wattatbiiqul amaliyyuu as-suluukiyyuu likulli fadaa'ilihi as-saamiyaa. Dalagaa keessatti illee waan hubattee beektee baratte san ka dalagaadhaan agarsiisaa deemtu. Dubartiin qaraatee abbaa manaa isii hin kabajne dubartii gaarii miti, dubartii diinii qabduu miti. Ni ilaalte malee hin baranne hin hubanne. Islaamummaa kana hin beekne jechuudha. Kanaaf islaamummaa naamusa isaa kana kabajaa islaamummaa kana dalagaadhaan jireenya isii keessa kan seensifte ta'uu qabdi jechuudha. Dubartii gaarii jedhamuudhaaf. Ittaansee dubartii huluqa yookaan haala amala gaarii qabdu. Akhlaaqa gaarii qabaatu jechuun wal nama hin gaafachiisu. Jireenya duniyaa kana keessatti wanti jireenya namaallee ol fuudhee kabajaa namaallee ol fuudhu maali? Akhlaaqa gaarii qabaatu. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akiratti illee aksara maa yudkhilu nnaasa aljanna irra hedduu wanta jannata nama seensisuu maali jennaan taqwallaahi wa husnul khuluq jedhani. Rabbi sodaatuu fi haala amala gaarii qabaatuudha jedhani. Kanaaf dubartii haala amala gaarii qabdu tayoo namatti haasoftu naamusaan namatti haasoftu tayoo nama dhageeffattu naamusaan nama dhageeffattu dubartii akkasii ta'uudha jechuudha. Dubartii haala amala gaarii qabdu jechuun. Itti aansee dubartii rabbiin gabbartu ta'aziza rabbiitiin bultu dubartii akkasii ta'u. Dubartii aziza rabbiitiin bultu ta rabbii isii gabbartu dubartii gaariidha. Tasanaatan salaanne garuu ta dubartii gaarii ofiin jettu dubartii gaarii miti. Aziza rabbiitti ajajee lakaa hin deemne ka aziza rabbii faalleessaatiin jiraattu yoo itti himan ammoo faallaa biraa kan namatti haasoftu dubartiin akkasii dubartii gaarii miti. Dubartii gaarii ta'uudhaaf maal ta'uu qabdi? Rabbiin tagabbartu ta'uu qabdi, aziza rabbiitiif kabultu ta'uu qabdi. Yoo aziza rabbii kafaalleessitu ta'e gaarummaan isii hin jiru jechuudha. Akkasuma mallee dubartii nama kabajjuu fi dubartii iddoo namaaf kennitu ta'uudha. Dubartoonni hedduun kabaja namaan qaban iddoo namaaf hin kennan. Bakka akkuma haguma xurii qeensaatti illee nama hin ilaaltu. Dubartii akkanaatu jira. Dubartiin akkana abadan dubartii gaarii miti. Gariin maal jettii bakka silxuunannatii bakka buquunnatii itti fakkaateetiin jecha tuffiitiin kan nama ilaaltu jira. Ija tuffiitiin kan nama ilaaltu jira. Dubartiin akkasii abadan dubartii gaarii miti. Dubartiin gaariin dubartii akkamiiti? Tokko nama kabajji. Lammaffaa iddoo namaa kenniti. Nama kamuu iddoo isaatiin qubsiiftee teessifti. Iddoo isaa yoo jennu kan irra gadi taa'u osoo hin taane sadarkaa isaatiin isa teessifti jechuudha. Akkasuma mallee mallattoon shanaffaan maalidhaa? Dubartii uumama gaarii qabdu jechuudha. Ta bareeddu. Osoo bareeduma qabaatte waa fani'ima eetolee. Maa jennaan jireenyi namaallee yoo san moor maal ta'aa deema jaalalli jiraataa deema abbaan manaallee waan isirraa barbaadu moor argataa deema isiin illee abbaa manaa irraa waan barbaadu akkasii argataa deemti jechuudha. Ta uumamaan gaarii taateetiin itti bareeddu yoo taate. Yoo bareedu illee dhabde abbaan manaa yoo ka isii akkasii ka jaalatuun ta'e rakkoon qabu. Garuu maal ta'uu qabdii abbaan manaa izaa ra'ayta ilayhaa asarratka. Yoo gama isii ilaalan ta itti toltu ka isa jaalachiiftu dubartii akkasii ta'uudha. Uumama gaarii qabdu jechuudha. Mallattoon ja'affaani maatii gaarii fi kabajaa qaban irraa kataate. Dubartiin maatii gaarii irraa argamte, dubartiin kabajaa qabdu, ta maatii kabajaa qaban irraa argamte, dubartiin akkasii dubartii gaarii. Maaliif jennaan dhiirri sirriitti xiinxalluu qabna waan kanaa. Ilmi isii irraa argamu yeroo baay'ee garam fakkaata? Gara eessummanii fakkaata. Sababa kanaaf jecha ilmi kee abbaa fakkaatu yoo eenyuun naa fakkaatu jettee yoo ilaaltu ta'e eessumman isii waan fakkaatuu danda'uuf abboota isii waan fakkaatuu danda'uuf abbaa isii haadha isii abbeerota isii gallattii gara isiitiin waan fakkaatuu danda'uuf jecha filannoon kee gara maatii isiitiin illee toluu qaba. Maatii akkamiirraa dhufte ka jedhu sirri ilaaluu qabda. Kanaaf dubartii maatii gaarii fi maatii kabajaa qaban irraa argamte yoo argatte irraan goriin. Inni torbaffaani mahariin isii laaftuu kataate ta'u. Maharii Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
dubartiin mahariin isii laaftuu taate jireenya keessallee barakaan akka taa'uuf dubbatanii jiranii khayruun nikaahi aysaruhu jedhani. Haalaan nikaahaa ka mahariin isaa laafaa ta'e jedhani. Maharii walitti heddummeessuun hin barbaachisu. Maharii fi gabbarri waan garagaraati. Maharii jechuun xalooshii ka jedhamu afaan Amaariffaatiin yookaan qabeenya dubartii ka isiidhaaf jedhanii kennan. Yeroo fuudhan kan isiif jedhaniitiin qabeenya isii haa ta'u jedhanii isiif kennan waan sani maharii ka jedhamu. Sababa kanaaf mahariin illee laafaa ta'uu qaba. Walitti hin heddummeessinaa maharii. Inni 8ffaan dubrummaa tan qabdu ta'u. Osoo dubrummaa qabaattee waa fa ni'ima. Dubartiin dubrummaa qabdu maaliif tolti? Tokkoffaa hariiroo dhiira biraa waan hin qabneef jecha walii gadi ni ilaaltu. Dubrummaan kallattii garagaraatiin namarraa deemuu danda'a jechuu danda'an. Dhugaadha. Dubrummaan fuudha keessatti dirqamaa miti. Dubrummaan jiraatuun illee fuudhaaf main kooriidha jedhameetiin hin ilaalamu. Ulaagaa isaa mataadha jedhamee hin ilaalamu. Garuu dubartiin dubrummaa qabdu si kabajuu keessatti haala gaariin si wajjin jiraatu keessatti moodirra caalaadha. Garuu sababaa garagaraatiin dubartiin takka osoo dubrummaa dhabdee fakkeenya achi dura odoo nama biraatii heerumtee jiraattee yookaan ammoo miidhamaaf jecha osoo dubrummaa irraa deeme yookaan dhibamteetiin osoo dubrummaa irraa badee kakkanaa kun rakkoo hin qabu. Garuu dubartiin si dura hariiroo nama biraa wajjin qabdu jireenya kee keessatti gammachuu guddaa siif hin fiddu. Maaliif jennaan haraama ka baratte jireenya kee illee haraamuma keessa seensuunis hin oolu jechuudha. Inni 9ffaan dubartii suuta jettu kan sagalee ol hin fuune. Dubartoonni gariin namatti wacantu jiru. Sagaleen isii bakka akka gadi hin jennetu jira. Dubartii akkanaa ta'uu hin qabdu dubartii gaarii ta'uudhaaf. Maal ta'uu qabaa? Sagaleen isii ka ol hin kaane namarratti ka suuta jettu bakka adeemsi isii marti suuta ka deemu dubartii akkasii ta'uudha. Inni 10ffaan mana hoogganuu fi to'achuu kan dandeessu ta'u. Dubartoonni waan kana sirrii itti yaada. Mana hoogganuu danda'uu qabdani. Mana to'achuu danda'uu qabdani. Akkaataa mana keessan itti hooggantan yeroo haadhaaf abbaa keessan bira jirtan akkaataa mana keessan itti hooggantan beekuu qabdani. Dhiirrillee dubartii akkasii ta'uu isii xiinxalluu qabda sirritti. Maal jennaan yoo jireenya kee keessallee dhufte akkamitti hoogganteetiin mee oduutu mana maatii kee daa'imman kee bira osoo yeroo tokko deemte akkamimmee ijoollee tana naa guddisuu dandeetti jetteetiin sirritti xiinxalluu ni qabda. Sababa kanaaf mana hoogganuu fi to'achuu kan dandeessu ta'uu qabdi. Inni 11ffaan dubartii osoo miidhamte illee abbaa manaa irratti sagalee isii ol hin fuune itti iyyine dubartii akkasii ta'u. Dubartiin gariin dubartii akkamittu jira yoo xiqqooma bakka abbaan manaa waa godhe itti iyyiti wakabaatti faxxarti wacni isii ollaa waliin dhaya. Allahu akbar. Dubartii akkasiitu jira. No. Dubartii akkasii ta'uu hin qabdu. Yoo abbaan manaa kee haga fedhe si miidhe suuta obsiteetiin abbaan manaa kee yoo aarillee aarii isaa malaa irraa balleessite tasgabbeessuu qabda malee yoo inni ibidda si gadi naqe atammoo beenzila yoo gubbaa itti dabaltu ta'e jireenya keessa rakkoo godhataa deema malee furmaata hin argatu. Sababa kanaaf dubartiin osoo miidhamte illee miidhama isii kana gadi qabattee akkasii jiraattu abbaa manaa isii suutaan jijjiiraa deemtu dubartiin dubartii gaariidha. Ta yookaan aarii argame tokko aariidhaan ka deebistu ta'e ammoo ibiddumarratti beenzila naqxe malee bu'aan qabdu jechuudha. Akkas ta'uu hin qabnu. Inni 12ffaan haasawatan hin baay'isne ta'u. Dubartii haasawaa hin baay'isne ta'iccitii namaa eegdu ta'uu qabdi. Haasawata baay'istu ta ollaa deemtullee waree mala fallaftu iddoo deemte maratti bakka wareenyaa ta jedhaniin kunoo dubartii akkasii ta'uu hin qabdu. Ta'iccitii eegdullee ta'uu qabda. Haasawa kee keessa qaxxuubii ta'uu qabda. Suuta ka jettu ta'uu qabda. Abbaan manaa keessa taasifaa deema si jibbaa deemaa jechuu yoo ati ka haasawa baay'isu ta'e suuta jechuu qabda. Inni 13ffaan dubartii walitti galaniin ta'u. Jechuun koongiratuun dubartii ta'aniin jechuudha. Kan jechuun akkamii tokkoffaa haala amalli ka walitti nama galuun umriin illee osoo walitti dhiyaatanii bareedaadha. Haalli barnoota illee osoo walitti dhiyaatee bareedaadha. Maal jennaan yoo ol garagara ta'e abbaan manaa fakkeenya haati manaa yookaan abbaan manaa ka caaltu ta'e keessattuu wal tuffii dhufa. Haati manaa illee abbaan manaa san tuffatti. Akka akkas hin taaneef jecha osoo dubartii walitti galaniin ta'e haala jireenyaa keessatti dubartii walitti galaniin osoo ta'e fanicmaa jedhan ulamaa'iin. Kanaaf haga danda'ameen dubartii walitti galaniin filatuu qabna. Itti aansee inni 14ffaan eeyyama isaa keessa kan jiraattu ta'uudha. Dubartii eeyyama isaatiin jiraattu. Manaa bahuudhaaf illee eeyyama isa gaafattee boota akkana deemuu barbaadaa ka jettuun. Sooma soomuudhaaf illee fakkeenya sooma sunnaadha eeyyama isaatiin ka soomtu. Dubartii akkasii ta'uu qabda. Adadumaati eeyyama abbaa manaa kee gaafataa deemtuun inni illee si jaalataa deema. Baay'isoo dubartoonni gariin kan akka gadaantummaatitti maa of tuffachiisa manaamin warra jedhanii ilaalantu jiru. Sirrii miti wanti akkanaa. Abbaa manaa kee eeyyama isa gaafatuun isa biratti maal akka itti dhaga'amu isa taasisaa
bakka haati manaa kiyyaadha akkanan na jaalatti akkanan naan mari'atti naamin jedhee bakka jaalalli qalbii isaa sirriitti dabalaa deema. Qalbii isaa kana sirriitti qabuu ni qabdanii. Inni 15ffaani abbaa manaa qofaaf tan bareechifattu ta'u. Dubartootni gariin eenyutu isii fuudhee aga jedhameetiin gaafin nama uumamu takka nama biraatiif bareechifataa ala keessa deemti. Manatti garuu homa takka bareedumni isii mul'atu. Dubartiin maal ta'uu qabdanii mana keessanitti sirri bareechifatuu qabdan. Abbaa manaa keessaniif sirri bareechifatuu qabdan. Jireenya jiraataa jirtan waliif jiraataa jirtan malee nama biraatiif hin jiraattu atillee. Sababa kanaaf yeroo bareechifattu abbaan manaa kee akka sirraa jaalatutti bareechifatuu qabda. Kanaaf yeroo bareechifannu abbaa manaatiif qofa bareechifatuu qabnaa jechuudha. Inni 16ffaani qooda rabbiin isiif kenne kan jaalattu. Dubartiin garii si gibgibii jira bakka akkana godhi maa akkana ta'e kan akkana maan goone kana maa akkana goote warri ebaluu akkana ta'an naamin jettee bakka abbaa manaa mataa dhukkubsiti. Dubartiin akkasii dubartii gaarii miti. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dubartii akkasii hin fuudhinaa jedhanii. Si gibgibii ta'uu hin barbaachisu. Maal ta'uu barbaachisaa waan rabbi siif kenne ka jaalatu ta'uu qaba bakka. Fakkeenya hiyyummaa keessa illee yoo jiraatte haga rabbi hiyyummaa san keessaa isii baasuutitti jabaattee ka dalagdu ta'uudha malee warri abbaa ebaluu waan akkanaa qaban arabiyaan majlisii akkanaa bitatan atammoo bara maraa akkana nu goota naamin jetteetiin abbaa manaatiin wakabaa ka uumtu dubartii akkasii ta'uu hin qabdanii. Inni 17ffaani wanta rabbiin dhoksutti ajaje tan hin mul'isne ta'uu qabdi. Fakkeenya rabbiin rifeensa akka dhoksitu ajaje, gurra akka dhoksitu ajaje, miila isii akka dhoksitu ajaje maal gochaa mul'isaa deemti. Mee eenyuuf bareechifatti erga heerumtee booda fakkeenya eenyuuf bareechifatti mee. Dubartiin of mul'isaa deemtu harka ofii luka ofii maalii qaama ofii kana bakka garana asna laalaa naamin dubartoonni jedhan dubartii barakaa hin qabneedha. Faayidaa hin qabdu jireenya keessatti. Dubartiin akkasii jireenyaaf hin taatu. Dubartii jireenyaaf hin taanidha jechuudha. Mallattoon 18ffaani dubartii sirriitti deessuu filachuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waluudaa fuudhaa jedhan. Waluudaa jechuun sirriitti deessuu jechuudha. Alwaluuda dubartii sirriitti nama jaalattu dubartii sirriitti deessu fuudhaa jedhan. Kan akkamitti ilaalanii fuudhanii yaa'u maatii isii ilaalanii haati isii akkami adaadaan isii akkami obboleewwan isii akkami ka jedhu ilaalaniitiin fuudhani. Maaliif barbaachisa jennaani maatii baay'ee qabaatuun hortee baay'ee qabaatuuniif faayidaa akkamii akka qabu namni martuu ni beekaa jechuudha. Mallattoon 19ffaan dubartii garaa laaftu ta'u. Dubartiin gariin cakkaanni jira. Ta qalbii namaaf hin laafne dubartii akkasii ta'uun sirrii miti. Dubartii akkasii fuudhuun illee barbaachisaa miti. Dubartii garaa laaftu ta'uu qaba. Maa jennaan daa'imman isiitii illee hin laaftu abbaa manaa isiitii illee hin laaftu dubartii hin laafne ta'e. Sababa kanaaf dubartii garaa laaftu fuudhuu barbaachisaa jechuudha. Inni 20ffaa fi mallattoon xumuraa maalidhaa? Dubartii amanamtuu ta tole namaaf jettu ta'u. Dubartii amanamtuu abbaan manaa osoo mana isaatii iyyuu bahee ji'a fedhe ka turuuti dhiira biraa ka of jedhan oofne. Amma bara wal amanuu ulfaatee jira. Abbaan manaa yoo manaa gadi bahee isii dhiira 20tu waliin jira. Dhibba mana galchiteetiin dhibbooliin hariiroo qabdi isiin. Amanamummaan haadha manaa biratti ulfaatee jira. Dubartii amanamtuun ta abbaa manaa qofaaf amanamteetiin jiraattu ta tole isaaf qofa jettu dubartii gaarii. Dhiira 100 jala yoo ka deemtu ta'e dubartiin akkasii dubartii gaarii miti abadan. Kanaaf dubartii gaarii ta'uudhaaf mallattoo akkanaa kana qabaatuun dirqama. Jireenya kee rabbiin biratti illee jaalatamtuu ta'uudhaaf nama biratti illee jaalatamtuu ta'uudhaaf mallattooleen kunniin dirqama jireenya kee keessatti barbaachisu. Rabbiin nama mallattoo kana qabu nu haa taasisu. Dubartii mallattoo akkanaa qabdullee rabbi nutti taayiru. Mee warri hin fuudhin amiin jedha wallahi hin wajjiinu. Yaa rabbi dubartii mallattoo akkanaa qabdu yaa rabbi nutti qabi dubartiin taane yaa rabbi nurraa qabi jireenya keenya kan usaaltee nu balleessitee jimnu gootee nu haqxu yaa rabbi nutti hin qabin. Dubartii akkasii yaa rabbi nutti hin qabin. Dubartii jireenya keenya dukkana keessa gama ifaatii jijjiirtu. Dubartii akkasii yaa rabbi nutti qabi. Akkasii dubartii akkanaa fuudhuu qabna. Fakkeenya haadha Imaamu Ahmadii xiinxalluu dandeettanii haati Imaamu Ahmadii haati Zubeyrii haati Abdallah ibn Zubeir dubartoonni akkanaa kunniin maaliin jireenya akkana jijjiiran maaliin addunyaa kana isaaniin jijjiirame seenaan isaanii hanga ammaa maaliif isaan dubbate isaantu dubartii gaarii ta'anii waan adda addunyaa kanarra waan dalaganiif jechuudha. Inshallah fuulduratti wantoota kanneen tokko isaatiin hojiin ilaalla. Galatoomaan hordofuu keessaniif YouTube kana subscribe gochuudhaan TikTokii irratti wanna TikTokii kennaati kun maqaa TikTokiiti. Kun ammoo Telegramii kennaa hordofuu dandeessanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.